inni waan guyyaa muraasa yookiin torbaa muraasa yookiin waggaa muraasa qofaaf isirra taa'u sanbooda irraa badee sihifachiisa. Akkuma jenne wanni gaarii fi hoggayyuu jiraatu kan duniyaa fi akhirattis faayidaa qabu iimaana diin qabaachuudha. Akka yaada kiyyaatti yoo dhiirri tokko intala filatu barbaade xiyyeeffannaan isaa 90 hanga 95 diiniif kennamuu qaba. Sababniinis diin filatuun duniyaa fi akhirattis faayidaa isaaf qaba. Gurbaan tokko intaloo maallaqa qabdu fuudhuu yoo barbaade qabeenyi intalaa isaaf maal faayidaa qaba? Dhiirri kabajaa ofii qabu qabeenya intalaatiin qofa jiraachuun jaalatu. Kanaafuu intaloon san duroomtuus yookiin hiyyoomtuus mee maaltu isaaf jijjiirama? Osoo qabeenya siisanuu ittiin fayyadama jedhe duniyuma tana qofa irratti itti fayyadama. Sanyiin intalaa guddoo ta'uun tarii faayidaa isaaf qabaachuu dhabuus malan sun waan hedduu xiyyeeffannaa harkatuu qabu miti. Bareedinni ammoo akkuma jenne ilaalcha irratti hundaa'a yoo isin haalaan fokkottuu ta'uu baatte. Kanaafuu tarii isa kanaaf 300 yookiin 400 kennuu dandeessa. Iimaanaaf yookiin diiniif dursa kanne xiyyeeffannaan 90 hanga 95 ga'u diinii kennamuu qaba. Dhiirri fuudhaaf deemu haala kanaan intala filatuu qaba. Intaloon dhiiratti heerumtu filachuutti jirtu ammoo qabeenyi gurbaa xiyyeeffannaa hamma murtaawaa harkachuu danda'a. Sababni isaa intalti haadha abbaa biratti jireenya qananii jiraataa turte dhiira barandaa bulutti heerumuu hin dandeessu. Kanaafuu intalti dhiira hoggaa filattu qabeenyi xiyyeeffannaa murtaawaa harkachuu danda'a. Tarii hanga 110 qabeenyi fudhachuu mala. Sanyiin isaa tarii 101 bifti isaatis hanga tokko laalamuun irra jiraata. Irra fokkotaa namaa ta'uu hin qabu. Waahila yookiin jaarsa sanii waliin umrii sii guutuu waan jiraattuuf bifa isaatti gammadduu ta'uu qabdi. Wanni hundi ilaalcha sammuuti. Dhalaan hundi bareedina akka wahii qabaachuu malan sammuu namaatu waan kana hordofee hojjeta. Jaartiin tanuma jaarsaaf taate jaarsinis kanuma jaartiif ta'e. Kanaafuu bakka tanatti bareedinni 100 muraasa qabaachuu danda'a. Dhiirri yoo intala filatu 90 hanga 95 iimaana irratti xiyyeeffachuu qaba. Intalti yoo dhiira filatte ammoo 85 waan ga'u iimaanaaf kennuu qabdi. Kanaatu akkaan isaan barbaachisa. Wanni beekamuu qabu 100 amma lafa kaa'e kun ilaalcha dhuunfaa kiyyaati. Waan hadiisa keessatti himamee miti. Hadiisni ifatti dhaamsanuuf kaa'ee jira. Wanni haalaan barbaachisu iimaanaa je'ee nutti hime. Kan ta'uu qabuus isa. 100 amma jenne waaninaan dhuunfaa kiyyaan kaa'e. Gara gaafii lammadaatti haa ceenu. Obboleettiin gaa'ila dura jaalala islaamummaatiin nama wajji turuu danda'a jettee gaafatte. Jaalaltii ammaan tana gaa'ila dura hawaasa addunyaa bira jirtu. Jaalaltii bifoora lixaa qabdu sun islaamummaa keessatti haraama. Wanni LBW jaamu islaamummaa keessa hin jiru. Tapha kirkeet keessatti waan LBW yookiin like before wicket jaamutu jira. LBW'n ambaanu ammoo love before wedding jaalala gaa'ila duraa kan jedhu sani. Wanni aadaa warra dhihaarraa dhaalle girlfriend boyfriend jaamu wal qorachuu bashannana wanni jaamu. Filmii waliin daawwatu teessoo galma keessaa xumurarra tattaa'anii waliin filmii ilaaluu irbaata waliin nyaachuu waliin haasa'uun sanbooda hoteela deemanii halkan guutuu waliin dabarsuun islaamummaa keessatti haraama. Hariiroon jaalalaa bifa kanaa hin hayyamamtu. Wayita waahila jireenya keetii filattu bakka firri dhihoon jirutti waliin dudubbachuun waan jiraati. Yoo gurbaan tokko intala filatuu barbaade obboleessi intalaa yoo jiraate yookiin abbaan intalaa yoo jiraate rakkoon qabu. Daqiiqaa muraasaaf sa'aa hamma tokkoof waliin dudubbachuu fi wal qorachuu ni dandeessan. Guyyaa tokko qofa osoo hin taane guyyaa sanii oliitis bakka firri jirutti wal arguudhaan wal hubatuu ni danda'ama. Sababni isaa intala san wajjin jireenya kee guutuu dabarsuuf deemta. Intaltiinis gurbaa sanii wajjin jiraachuuf deemti. Garuu kophaatti haasa'uun dhokatanii haasa'uun shayxaana afeeruudha. Ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam yoo dhiiraa fi dhalaan takka waliin kophaa bahanii haasawan sadaffaan isaanii shayxaanaa jedhan. Kanaafuu bifa islaamaatiin gaafii gaggaafatu ni ta'a. Garuu jaalaltii warra dhihaatan amma hawaasa addunyaa keessa seentee itti fayyadamaa jiran tun haraama. Karaa islaamaatiin wal jaalachuu ni danda'ama. Fakkeenyaaf intalti takka gurbaa islaamummaa qabu kan diinsaa hordofu kan taqwaa guddaa qabu kan salaata 5 masjidaa salaatu kan daa'ii ta'e ilaaltee jaalatuu ni dandeessi. Intalti waahila jireenyaa gaarii harkachuu barbaaddi. Intalti karaa islaamaatiin karaa abbaa isiitiin karaa obboleessa isiitiin gurbaa haala amala isaa jaalatte qaadimachuu ni dandeessi. Maatiin intalaa maatii gurbaatiin wal arkanii mari'achuu ni danda'an. Karaa islaamaatiin waa hedduu godhuun ni danda'ama. Obbolii jaalaltii ati diinsaa jaalachuun amantii isaa jaalachuun jalqabde tun ni hayyamamti. Karaa islaamaatiin heeraa fi seera hordofuun osoo shari'aan faalleessin yoo deeman isa kanaan jaalala gaa'ila duraa jechuu ni dandeenya. Sababni isaa amala
diin gurbaa sanii ilaaltee jaalatte. Gurbaanis iimaana intalaa arkee yoo jaalate rakkoon qabu. Osoo seera shari'aa tokkollee hin cabsin yoo wal jaalatan jaalala islaamummaa tan gaa'ela duraa jettee yaamuu dandeessa. Garuu seera shari'aa tokkollee cabsuu dhabuu kee mirkaneeffadhu. Gaafiin sadaffaan yoon dhimma dhuunfaa keetii keessa seenuu baadhe jechuun akkamitti akkanaan waahila jireenyaa filadhe beekuu barbaada. Akka hedduun keessan beeytan an Sheekh Ahmad Diidaad waliinin ture. Umrii tiyyarraa waggaa 22tti bara 1987tti isaa wal garre. Haasawaa fi dalagaa isaatiin waan inni hedduu hawwatameef anis dalagaa da'awaa jalqabe. San booda jireenya kiyya guutumatti islaamummaa fakkaatu jalqabe. San dura musliima jiddu galeessaan ture. Niin salaata, niin soommana, waan muslimni kun dalagu mara dalagaatiin ture. Garuu eegaan Sheekh Ahmad Diidaatiin wal arkeen booda waa'een da'awaa gara qalbii kiyyaa dhufe. Alhamdulillah, akkumaan da'awaa jalqabeen namoota amansiisuu fi mormirratti cimaa ta'uu kiyyaan hubadhe. Kanaafuu waa'ee waahila jireenyaa filatu irratti waan hin rakkadhuun seene. Inshaa Allah intalaan barbaadu laalee battalumatti torbaan muraasa yookiin ja'a muraasa keessattiin amansiisee fuudha jeetiin yaadaa ture. Osoon hedduun bilchaatiin duraan akkas yaadaa ture. Gaafaan beekumsa gahaan qabne saniin akkana yaada. Garuu adadumaan guddachaa dhufeen adadumaan hadiisa nabii sallallahu alaihi wasallam dubbisuu jalqabeen. Waahila jireenyaa filachuun diiniif barbaachisaa akka ta'e hubatuu danda'e. Yeroo sanitti umriin gaariin dhiirri muslimaa tokko intala itti fuudhuu qabu waggaa 25 jeetiin yaadaa ture. Sun yaada kiyya kan yeroo saniiti ammaas akkasumaan yaada. Tarii xiqqoo san durallee ta'uu mala. Yeroo sanitti umriin 25 yeroo dhiirri tokko itti fuudhuu qabu jeetiin amana. Yeroon san yeroo namni tokko barumsa isaa xumuree itti fuudhuu danda'u jeetiin yaadaa ture. Gaafaan amata 25 gahu intala naaf taatuun barbaadu jalqabe. Yeroo sanitti beekumsa diin hedduun idaachaa ture. Hadiisaa fi aayalee qura'aanaa eegaan dubbiseen booda ulaagaan kiyya kan hadiisa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan saxiiha Bukhaarii fi Muslim irra jiru ta'e. Sunis intalti waa afurii filatamti. Inni duraa qabeenya, lammaffaan sanyii, sadaffaan bareedina, afraffaan iimaana. Irra gaariin ta'e iimaana qabdu. Intala iimaana isiitiif filatuu qabdan kan jedhu kanaan qalbise. Hadiisni kun sammuu kiyya keessatti bakka guddaa argate. Intala haalaan diin irratti jabduu taate fuudhuun karoorfadhe. Tanna caalaa diin qabdu filachuun kaayyootiyyee ture. Keessattuu intala da'awaarra jirtu filachuun kaayyootiyya. Obboleetiitiyyeettiin hime. Ulaagaan kiyya kan jalqabaa iimaana. An nama qabeenyaaf nama barbaaduu miti. Qabeenya yoo taate inumaa hiyyeettii osoo taateenaaf gaariidha. Sababni isaa an qabeenya isii takkallee itti fayyadamuu fedhan qabu. Sanyiin rakkoon qabu. Bifaa wal qabatee ammoo akkaan jibbisiistuu ta'uun qabdu. Kun ulaagaa kiyya. Ulaagaa kiyya kana obboleetiitiyyeetti himee waahila jireenyaa akkanaaf barbaaddu mari'adheen. Waggaa 2 guutuu barbaacharra turte. Shamarran hedduu qorattee jirti. Akka carraa ta'ee takkittiin isiillee qorannoo dabruu hin dandeenye. Dhalaa isiin ni taate jettee yaaddee fi gaafii garagaraa gaafatte hedduu keessaa takkalleen tan gaafii sadarkaa jalqabaa dabarteen jirtu. Boodarratti odeeffannoo intala muslimaa takka tan magaalaa ollaa teenyaa magaalaa Puunaa jedhamtu keessa jiraattuu arganne. Magaalaa Mombaay an jiraadhurraa kiiloomeetira 160 nurraa fagaatti. Dhaabbata da'awaa dubartoota Islaamaa keessatti hooggantuu ta'uu sii dhageenya. Haadha tiyyaa fi obboleettii tiyyaa waliin deemsa sa'aa muraasaa booda Puunaa dhaqqabne. Haala saniiniin yeroo jalqabaatiif haadha warraa tiyyaa waliin wal arge. Yeroo sanitti isiin quman qabdu ture. Isii fi haadha siitii wajji haasofne. Haadha tiyyaa fi obboleettii tiyyaa tochi ture. Boodarratti wayita yeroo lammaffaatiif deebinu gaafii gaa'ilaa dhiyeessine. Achi booda walgahii seeraa taasifne. Tan jalqabaa seera qabeessan turre. Hiriyyaan nu lamaan jidduu jiruun akkuma aadiitti walgarree wal dubbifne. Mariin teenya tan seera qabeessaa sa'a hedduu nurraa fudhatte. Alhamdulillah isiin dubartii jalqabaa awwaahila jireenyaatiif filadhee dubbise taate. Alhamdulillah isumaan jalqabaa arkeetu gaarii naaf ta'e. Rabbiilleen barakaa isaa narratti dhangalaase. Maashaa Allah haadha warraa akkaan gaarii naaf taate. Alhamdulillah kennaa addaa rabbiin na badhaase keessaa inni kun isa tokko. Iimaana rabbiin naaf kenneen boodatti kennaan guddaan rabbi naaf kenne haadha warraatiyya. Isiin warra Puunaa turte. Marii jalqabaa irratti waan hedduuratti walii gallee garii ammoo xumuruu geenye adda baane. San booda marii lammadaa irratti xumurre. Ulaagaan tiyya ijoon isiin intala diin ta'uudha akkasuma daa'ii ta'uusiiti. Diin qabaachuu fi daa'ii ta'uunsii ulaagaa lamaan an barbaadaa turerraayi. Yeroo sanitti intala isii caaltu takkallee argachuu hin danda'u. Walumaa galatti amma waggaa 27 ol wajji jiraannee jirra. Hangaan an beekutti yeroo sanitti gaa'ilaaf intala isii caaltu argachuu hin danda'u. Alhamdulillah ulaagaan an fayyadame kanneen ture. Kanneen hafan xiyyeeffannaa keessan galchine.
An bareedina isiitiif hedduu cinqamuu baadhus maashaa Allah rabbiin haadha warraa bareedduu na badhaase. Akkumaan jalqaba jedhe bareedinni ilaalcha sammuu teetiiti. Namoonni hedduun yeroo kee heddumminaan da'awaaf kannaa jirta. Da'awaa sa'aa 8 fi 9 godhaa jirta. Amma haadha warraa teetiifis yeroo kannuu qabda. Waan kanniin lamaan akkamitti walitti qindeessitee oofuu dandeessa jechaa na gaafachaa turan. Wanni nan dubartii daa'ii fuudheef akka geengoo wal keessa seennee dalagaa qooddachuudhaaf yoon guyyatti sa'aa 5 isiif kanne tarii sa'aa 3 waa'ee da'awaa irratti mari'an. Sanbooda dhaabbatuma kiyya kan Islamic Research Foundation keessatti kutaa dhimma dubartootaa hundeessine. Akkuma wal fuuneen kutaa dhimma dubartootaa hundeessinee isii hoggantoota kutaa dhimma dubartootaatiin godhe. Kanaafuu ulaagaan kiyya guddichi diinii fi da'awaa ture. Marii keessatti hubannoon isiin jireenyaaf qabdu maal akka ta'e mari'annee jirra. Alhamdulillah rabbiilleen isiin na badhaase. Daa'ii tokkoof kennaan guddaan dubartii qajeeltuu fi gargaartuu argachuudha. Haati warraa hamtuun jireenya daa'ii jireenya cinqii godhuu dandeessi. An daa'ii hedduu kanneen da'awaa irratti ciccimoo ta'an nin beeka. Haa ta'u malee jireenyi da'awaa isaanii sababa haadha warra isaaniitiin hedduu isaanii jalaa badee jira. Alhamdulillah rabbiin an na badhaase. Akkaan an amanutti haati warraatiyya haadha warraa dachii tanarra jiran keessaa isin irra gaariidha. Sun waaniin an itti amanu. Alhamdulillah haadha warraa qajeeltuu naaf kennuu isaatiif rabbiin galatoomfadha. Eegaan isii fuudheen booda sababaa isiitiif dalagaan da'awaa tiyya haalaan dabalte. Guyyarraa osumaan ol deemuutiin kun warra gahe. Alhamdulillah kanaafuu waahila jireenyaa qajeeltuu filachuun barbaachisaadha. Akkuma ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam ja'an intala diin qabdu filadhaa. Iimaana isii keessa jiru filadhaa. Ulaagaaleen hafan hagas hunda waan barbaachisuu miti. Wanni haalaan barbaachisu diinii fi gaaroommina isiiti. Very important, and as the Prophet said, look for a life partner who's religious, look for deen in her. The other criteria are not at all important. Most important is religious and virtuous. Hope this answers.